Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Kiristoos, ijoollee Waaqayyoo, Kiristoosiin kiristaana, Amaanu'eeliin amantoota, dhalachuu isaatiin dhalattoota kan jedhamtan, biyya keessas alas kan jirtan, maqaa Waaqayyoo dhuma hin qabneen akkam jirtu, akkaminis yoo nageessani. Ameen. Maqaan gooftaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, qoricha keenya Iyesuus Kiristoos baraa hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomi nuuf haa ta'u. Kan isaa waamnee hirda darbuu kan hin dandeenye haadha araaraa, haadha jaalalaa, kennaa fannoo jala, haadha keenya haadha Waaqayyo qulqulleetti dubaroo Maariyaam, maqaan ishees bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomi nuuf haa ta'u. Akkuma sadarkaa Waaqayyo isaaniif kenneefitti toloota isaa, ergamoota isaa, wareegamtoota isaa hunduma isaaniif maqaan isaanis bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomi nuuf haa ta'u. Egaa sa'aatii qabnurraa daqiiqaa muraasa fudhannee sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Kan nu barsiisu Waaqayyoodha, kan nu gorsu Waaqayyoodha. Ani meeshaa isaati. Laphee Liidiyaaf kenne anaafis isiniifis akka laatu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa yeroo darbee yaa mucaa koo nama ta'ii mata duree jedhuun barnoota gabaabaa ilaallee turre. Isuma jalatti nam tokko nama ta'uu fi maaltu isa barbaachisa? Namni tokko yookaan ulaagaan nama tokkoon nama jechisiisan maalidha kan jedhudha. Nama tokkoon nama jechuun nama tokkoon namadha, kun nama dhugaadha jechuuf akkuma abbaan keenya Daawit mucaa isaa ilma isaa Salamooniin yaa ilma koo nama ta'i jedhe sana lammaffaa tokkoffaa moototaa boqonnaa 2:2 irratti maaliifidha kan inni jedhee nama ta'uuf maaltu barbaachisaa? Namni zim jedhee bifa namaa qabaateef bifa Waaqayyoo qabaateef nama dhaayi. Namni ijaa bifa Waaqayyoo qabuuf, ijaa harka lama qabuuf, ijaa luka lama qabuuf, ijaa ija lama qabuuf, funyaan lama qabuuf, ijaa akka namaatti nyaatee dhuguuf, ijaa quba harkaa 5 qabuuf nama dhaayi moo maaliifidha? Ni nama miti. Maaliifidha Salamoon Daawit mucaa isaatiin Salamooniin kan inni yaa mucaa koo nama ta'i jedhee kan jedhu kana irratti maaliif akka inni jedhe yeroo darbee waliin barannee turre. Amma garuu warreen nama jechisiisan keessaa muraasa isaanii ulaagaawwan namummaa jiran naannoo 10 kan ta'an waliin hinti isaa yookaan immoo keessaa muraasa isaanii 10 kan ta'an isinii ibseen ture jechaadha. Innis inni jalqabaa maaliif akka dhalatan beekuudha. Inni lammaffaa eenyuun akka uumaman beekuudha. Eenyuun akka amanan beekuudha. Maalummaa kabaja sagadaa fi ulfina waaqummaa beekuudha. Abboommii Waaqayyoo seeraan beekuu, eeguu fi eegsisuudha. Wanta dubbatan dursa xiinxaluudha. Adeemsaa fi kaayyoo ofii beekuu, soomaaf sagada sirnaan raawwachuu, gaabbii yookaan qalbii jijjiirrachuu fi namootas akka isaan qalbii jijjiirratan gorsuu fi barsiisuu. Inni biraan miidhaa foonii sodaa dhugaa irraa jallachuu dhiisuudha. Namoota wal caalchisuu dhiisuudha. Kana dhachaadha. Warreen kana tokko tokkoonidha kan nuti daqiiqa muraasa keessatti hamma dandeenye ilaallu jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Inni jalqabaa eenyuun akka uumaman beekuudha. Biyyi lafaa eenyuun akka uumamte miti. Dhufaatii dhala namaayyuu bifa garaa garaan kan ilaaltu jechuudha. Dhalli namaa yookaan namni karaa lamaanidha akka addunyaan tilmaamtutti. Addunyaa kana irratti haalli uumama namaa karaa lamaan yeroo ibsamudha kan inni mul'atu jechuudha. Warri macaafa qulqulluutti kufanii jiran, warri Waaqayyo jira jedhanii amanan, warri Waaqayyo uumaadha jedhanii amanan, dhalli namaa akkuma seerri uumamaa boqonnaa tokko kaafnee gaafa dubbifnu nuuf ibsutti dhalli namaa kan inni dhufaatiin dhala namaa harka Waaqayyoon kan uumamedha. Waaqayyootu biyyee sana bocee hafuura jiraataa itti baafatee nama taasisee kan jedhan karaa macaafa qulqulluu yookaan karaa amantaa akkasidha. Karaa addunyaa yookaan immoo inni kan biraan karaa saayinsiitiin maal jedhu dhalli namaa adeemsa suutaa tirannaa suutaa keessa jaldeessarraa uumame yookaan jaldeessarraadha kan inni uumame yookaan jaldeessarraadha kan inni dhufee jedhu. Egaa isa kana karaa saayinsii gaafa ilaallu akka jecha biyya lafaatti akka saayinsii addunyaatti
namni kan uumame yookaan kan argame jaldeessa irraati jedhaniitu jechaadha kan isaanii dubbatanii. Haalaa fi adeemsa uumamaa nama ibsuuf yeroo yaalanis jaldeessa jijjiirama suutaa keessa yookaan adeemsa suutaa keessa ol jedhee deemuu akka ni danda'edha kan karaa saayinsii warri addunyaan kun kan isheen xibexxibdu jechaadha. Kana qofaa miti garuu kana mirkaneessuuf yookaan immoo dhuguma dhalli namaa jaldeessa irraa uumamee adeemsa suutaa keessa dhufeetu nama ta'ee kan jedhuu fi ragaan qabatamaan tokko iyyuu hin jiru. Ragaan qabatamaan addunyaan kun ragaa qabatamaadha jettee warri nuti beektota jedhanii bifa garaagaraan boca barbaadan haa bocan malee ragaa qabatamaa yookaan immoo ragaa nama amansiisuu hanga ammaatti kan ta'e tokkollee hin argamne yookaan ani hin agarree akka waliigalaatti ragaan qabatamaan kun hin jiru jechuudha. Osoo akkas ta'e jaldeessi tokkollee jechaadha. Jaldeessi tokkollee yoona kana bosonatti hin argamu ture. Jaldeessi maaliif adeemsa suutaa keessa nama ta'a yoo ta'e hanga ammaatti jaldeessonni nama ta'uu qabu turani. Garuu immoo hanga har'aattillee nama ta'uu hin dandeenye. Inni kan biraan immoo jaldeessuma kana keessaallee jechaadha. Jaldeessi tokkollee milkitaaf jaldeessi tokko namatti jijjiiramee hin argamne jechaadha. Jaldeessi tokko namatti hin jijjiiramne yookaan immoo jaldeessa tokko nama ta'uuf yaalii taasises hin argamne jechuudha. Kun karaa gabaabaa yookaan osoo jaldeessi nama ta'eera ta'e jaldeessi tokko nama ta'ee ni mul'ata ture jechuudha. Kanaaf addunyaan kanaan kan isheen waaqessitu yookaan addunyaan kanaanidha kan isheen namni jaldeessarra dhufe jettee akka wanta dhugaa ta'e tokkotti akka wanta sirrii ta'e tokkotti kan isheen odeessitu jechaadha. Adeemsi saayinsiin kun namaa fi jaldeessa walitti fiduuf yaadde persentii 100% sobadhaa jechuudha. Namni dhuguma jaldeessarraa hin dhufne. Maaliif eenyuun akka amanan warreen wallaalantudha warri akkasichaa jiran jechaadha. Eenyuun akka uumaman warreen hin beeknedha. Waaqayyo jira jedhanii kan hin beekne. Garuu maal jedhanii amanu qaamni guddaan tokko jira jedhanii warreen amananis ni jiru. Qaamni guddaan tokko jira osoo hin taane waaqayyo jira jedhanii afaan isaaniitti baasanii dubbachuu warri hin dandeenye hedduun isaanii addunyaa kanarra jiru jechuudha. Maaliif waaqayyo waaqa ta'uusaa warreen hin amannedha jechuudha. Waaqayyo waaqa ta'uusaa tasuma warreen hin amanne hedduun isaanii ni jiru. Garuu yaaliin karaa saayinsii namaa fi jaldeessa walitti fiduuf yaalame sun persentii 100% sobadha jechuudha. Waan sobaadha. Kuni kan dhaloota dogongorsuuf yookaan immoo biddeena barbaachaaf yookaan maqaa gaarii barbaachaaf wanta addunyaan boccidha jechuudha. Karaa amantii gaafa ilaallu eenyuun akka uumaman karaa amantii gaafa ilaallu akka macaafni qulqulluun jedhutti akka darbees immoo akka abboonni nu barsiisanitti namni kan uumame waaqayyooni jedhamee ni ibsama. Sirriidha. Namni kan uumame waaqayyoonidha. Nama miti uumamuun 22 jiran hundumtuu kan uumaman waaqayyoonidha. Jaldeessan isaan jedhan sunis jaldeessi sun kan inni uumame waaqayyoonidha. Warri addunyaa burjaajessaa jiran kunis kan isaan uumaman waaqayyoonidha. Namni hundumtuu kan inni uumame kan ol jedhee deemus ta'e lafa jala jiraatu kan bishaan keessa jiraatus ta'e kan qilleensarra balali'u hundumti isaayyuu kan inni uumame waaqayyoonidha jechuudha. Dabalees immoo haalli uumama dhala namaa uumama kaan irraa adda ta'uu fi mallattoo yookaan wantoonni dhalli namaa agarsiisan kan amansiisuu fi uumaanis waaqayyo ta'uu isaa kan amansiisudha jechaadha. Uumaan illee waaqayyoon ta'uu isaa kan amansiisudha jechuudha. Macaafni qulqulluun adeemsa seera uumama boqonnaa 1:26 irratti kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti nama ni uumna jedhee kan inni dubbate suni wanta dhugaadha jechuudha. Namni bifa waaqayyoo qaba malee bifa jaldeessaa tasuma hin qabu. Namni bifa waaqayyoo qaba. Fakkeenyaaf walitti siquu ni danda'a. Namni jaldeessa faana yookaan immoo haalli bakka amalli xiqqoon argamu jira mitiire amalli xiqqoon suni jaldeessa faana xiqqoo walitti siquu ni danda'a. Maali garuu tasuma namni jaldeessa hin ta'uu hin danda'u jaldeessis tasuma nama ta'uu hin danda'u jechuudha. Kuni namni kan hin uumame waaqayyoonidha jechuudha. Inni kan kana malees immoo waaqayyo nama biyya irraa ni uume. Ati biyyoodha deebitee biyyoos ni taata ittiin jedhe seera uumama boqonnaa 3:9 irratti ati biyyeedha deebitees nama ni taata. Ilaala kun dhugaadha. Namni ni du'a erga du'ee deebi'ee biyyeen ni ta'a.
Kanaaf inni kunis waaqayyoo yookaan wanta macaafni qulqulluun jedhe kun yookaan wanta waaqayyoo jedhe kun wanta sirriidha, dhugaadha, amansiisaa ta'uusaas unuun nu barsiisaa jechuudha. Kanaaf namni kan uumame waaqayyoon akka ta'e beekuun dirqama namummaati jechaadha. Ulaagaa namummaa keessaa isa tokkodha. Namni kan inni uumame waaqayyoonidha. Kana beekuun dirqama. Kana malees saayinsiin akka jedhu ta'uu akka hin danda'amnes hubachuun dirqama namummaati jechuudha. Shiroof jennee yookaan immoo jireenyaaf jennee yookaan immoo biddeenaaf jennee addunyaa faana kufuu dandeenya. Garuu immoo persentii 70 persentii 100 saayinsiin sobduudha, ni sobaa jechuudha. Karaa dhugaa yoo haasofne jechuudha. Kanaaf gosoota ulaagaa namummaa keessaa inni tokko maalidha? Eenyuun akka uumaman beekuudha jechuudha. Nuti kan uumamne waaqayyoonidha. Nuti kan uumamne uuma lafaaf samiinidha. Nuti kan uumamne biyyee irraati. Addaam kan inni dhufe biyyee irraati. Biyyee lafaa bocee hafuura jiraataa itti baasisee Addaamin nama taasise malee jaldeessarraa adeemsa suutaa keessa wanti dhalli namaa dhufeen ol jedhee deemeen jaldeessi nama ta'eef hin qabu jechuudha. Atiin jaldeessa miti jechuudha. Warri ani jaldeessa jedhanii akka jaldeessaatti yaadan jiru. Garuu aniifati dhuguma jaldeessa miti. Maaliif aniifati namadha. Dhufaatiin keenya namarraa dhufne. Addaam irraa dhufne nuti. Addaam biyyeerraa uumame. Addaam biyyeerraa erga uumame nutis deebine biyyee ni taana. Unuuf jaldeessa gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Nuti lubbuun keenya dabartee baraan ni jiraatti. Hafuura jiraataan nutti baafatameera. Hafuura jiraataatu nu keessa jira. Hafuura jiraataa kanaan immoo bara baraan ni jiraanna. Hafuura jiraataa kanaan jiraachuun immoo gosa lamatu jira. Yookaan gubattee si'ooliin galtee jiraatta yookaan immoo waan gaarii hojjettee si'ooliin galtee jiraatta jechuudha. Hafuurri yookaan lubbuun tasuma yoomiyyuu kan hin duune qabna. Kan jaldeessaa garuu innis deemee mootummaa waaqayyoo galaa laata? Jaldeessis lubbuun isaa mootummaa waaqayyoo dhaalaa laata yoo jenne warruma saayinsii kanaaf osoo dhiifne gaarii natti fakkaata jechuudha. Kanaafidha dhalli namaa tasuma jaldeessarraa hin dhufne. Dhuguma dhalli namaa biyyeerraa uumame deebi'ee biyyee ni ta'a. Lubbuun isaa garuu bara baraan ni jiraata. Kun dirqama, kana beekuun dirqama ulaagaa namummaa keessa isa tokkodha. Warreen hafan adeemsa keessa suutaan itti fufnaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaan gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Chaayinaalee yuutuubii koo galaatii subscribe, share akkasumas immoo yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa. Nagaan oolaa.